amman waraana darasuu injifadhee dhufeem haadha manaa keetii midhaan daaksifadhaam kan jedhee abbaa Jifaaritti dhaadateem gooticha shanan gibee abbaa diggaa tureem abbaan Jifaaris yoo ati waraana darasuu injifattee dhufteem anatu jilbeenfatee midhaan siif daaka jedhanii deebisaniifi yeroo waraanni Amaaraa gara kibbaa dhufuum mootummoolee shanan gibee keessaa kan ittiin loluu dhiisee nageenya filateem Jimmaa abbaa Jifaar qofa tureem afran hafan hunduu yeroo dheeraas ittiin lolaa turaniiru gumaa malee hundi isaaniitu hanga bara 1887tti utuu harka hin kennatin lolaa turaniiru gumaan garuu humna Goojjaamii fi Shawaatiin waan baay'ee miidhamteef bara 1885 dadhabdee Minilikiin jala galtee mootummaan Gommaa Limmuu Innaariyaa fi Geeraan bara 1879 hanga 1887tti akkaan qabsaa'aa turaniiru lola isaanii fi naftanyoota gidduutti gaggeeffamaa ture irratti arsaa isaan kaffalan wala caaluu malee mootummoonni kun sadanuu waggaa 8 guutuu biyya isaanii fi oromummaa akkasumas amantii isaanii diina irraa tiksuudhaaf lolaa turaniiru gumaan dursitee haa cabduu malee arsaa hunda caalu kaffalteetti lolli gumaa baay'ee hadhaa ture humni naftanyaa jalqaba gara Jimmaa dhufe waraana Takla Hayimaanoot akka ta'e seenaan ni dubbata Takla Hayimaanoot erga maqaa mootii Goojjaamii fi Kafaa jedhu argate hoogganaa waraana isaa Dajjaas Darasuu biyyootii baha Abbayyaatti erge bara 1887 gara Guduruu Horroo fi Leeqaa dhufe isaan dhumarratti gibira isaaf kaffaluu irratti waliif galanii achumaan kallattii Limmuutiin gara Jimmaa dhufe Jimmaan shanan gibee hunda gargaarsa waraanaa gaafatte Takla Hayimaanoot humna bara 1881 Goojjaam irraa ka'ee Minilik dachii wal saamuuf jecha gara Jimmaa dhufe waraanni isaan kan hoogganamee dhufes Raas Darasuu ture achumaan abbaan Jifaar ulamootaa fi manguddoota dubbii beekan waamanii dhimmicha ibsanii mariitti seenanii seenaa kana Gaalii Abbaaboor kitaaba isaa seenaa shanan gibee hanga Cufaatii Haayila Sillaasee bara 1974tti jedhu fuula 271 hanga 300 irratti barreesseera akkasumas Amaddiin Jabal kitaaba isaa fuula 109 hanga 110 irratti barreesseera barreessaan Gulummaa jedhamu kitaaba isaa Historical Traditional jedhu fuula 45 irratti akkasumas Naabaanii Shaafii kitaaba isaa seenaa gootota shanan gibee jedhu keessatti bal'inaan barreesseera